Irreechi duudhaalee sirna gadaa keessaa tokkodha. Duudhaan kun sirna uummanni Oromoo waaqa isaa ittiin kadhatuu fi galateeffatudha. Akka hayyoonni sirna ayyaana irreechaa irratti qoratan himanitti irreechi gosa baay'ee qaba. Isaan keessaa garuu gurguddoon irreecha waqtii birraa malkaa irratti kabajamuu fi irreecha jalqaba waqtii arfaasaa tulluu irratti kabajamudha. Sirna kanaan akka duudhaa uummatichaatti birraa rooba gannaa keessaa gara birraatti ba'uusaaf waaqaaf galata galcha. Irreechi arfaasaa irreecha tulluu irratti irreeffatamu yoo ta'u, sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaa dhuma waqtii bonaa fi jalqaba waqtii arfaasaatti waggaa waggaan geggeeffamudha. Haaluma kanaan waqtiin ammaa waqtii dhuma waqtii bonaa fi jalqaba waqtii arfaasaa waan ta'eef irreechi tulluu Oromiyaa bakka adda addaatti uummatichaan kabajamuu eegaleera. Torban kanas naannawaa magaalaa Sandaafaatti kan argamu Tulluu Barrak irratti irreechi arfaasaa irreeffatameera. Ammatti bakki irreechi arfaasaa akka irreecha waqtii birraatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman bakka tokkotti irreeffatan hin jiru. Baay'inaan ummatichi naannawaa jirutti walitti dhufuun tulluutti bahee irreeffata. Iddoowwan uummanni Oromoo baay'een bahee irreecha tulluutti irreeffatu keessaa tokko Tulluu Barrakidha. Tulluu Barrak dhiyeenya magaalaa Sandaafaatti argama. Waggoota hedduuf uummanni naannawaa kana jiraatu irreecha tulluu asitti geggeeffachaa tureera. Irreecha bara kanaa irrattis abbaa gadaa Tuulamaa, goobana hoolaa dabalatee magaalaa Finfinnee fi Shaggar irraa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas hawaasni bal'aa lakkoofsaan kumaatamatti lakkaa'amu irratti hirmaateera. Hooggantoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa fi aanaa Barrakis sirna kabaja ayyaana irreechaa Tulluu Barrak kana irratti hirmaataniiru. Oromoon irreecha arfaasaa irratti tulluutti ba'uun korma qalee buna dhaabbatee yaa Waaq bona kana nu baasi, rooba nagaa nuuf roobi, arfaasaa nuu qajeelchi jedhee kadhata. Manguddoonni irreecha Tulluu Barrak irratti hirmaatanis kanuma himanii.
Waaqni nagaa ta'a. Lafti nagaa ta'a. Waaqa lafa jidduutti Waaqayyo ummata kana nagaa godhu. Waaqa lafa jidduutti saawwan nagaa godhu. Waaqa lafa jidduutti saawwan nagaa godhu. Waaqni tulluu baarak ummata Oromootii dhagaa. Waaqni tulluu baarak ummata Oromootii dhagaa. Ummata Tuulamaatii dhagaa. Ummata Bachootii dhagaa. Ummata Daacitii dhagaa. Ummata Jiilletii dhagaa. Oromoo maraafuu tola. Oromoo maraafuu tola. Kunoo hawwii irreessa Abraasatti tullutti baanee jirra. Waaqayyo hawwii keenya nuu guuta. Waaqayyo hawwii keenya nuu guuta. Anuu qabbaneessa. Anuu qabbaneessa. Awwaara duumessa nuu godhu. Awwaara duumessa nuu godhu. Waaqayyo dachee nuu qabbaneessa. Dachee nuu qabbaneessa. Waaqayyo nagaa ummata buusa. Waaqayyo nagaa buusa. Waaqni uumamaa ummata keenya kana. Waaqayyo nagaa haa buusu. Waaqayyo nagaa haa buusu. Ummata Oromoo Tuulamaa, ummata Oromoo waa yaaddan mara argadhaa. Ummata Oromoo waa yaaddan mara argadhaa. Nageenya yaaddan argadhaa. Nageenya yaaddan argadhaa. Fayyaa yaaddan argadhaa. Fayyaa yaaddan argadhaa. Ilmoo yaaddan argadhaa. Ilmoo yaaddan argadhaa. Nyaa yaaddan argadhaa. Wal biraan kufinaa. Wal biraan hafinaa. Ummata keenya ummata Tuulamaa ummata Oromoo Waaqayyo nagaa isinii haa bu'u. Waaqayyo nagaa isinii haa bu'u. Dhukkuba qileen isinirraa haa qabu. Dhukkuba qileen isinirraa haa qabu. Beela misooman isinirraa haa qabu. Beela misooman isinirraa haa qabu. Diina waraanan isinirraa haa qabu. Bara kana wanti yaaddan martu wanti karoorfattan malku isinii haa milkaa'u. Bara kana wanti yaaddan Waan nagaan nu oolcha nagaan nu haa bulchu. Hamaan adda nu haa bulchu. Gaarii wajjin nu haa bulchu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Nu baane waaqa kadhannaa tulluun kun nu haa dhaga'u. Rakkataan rakkoo haa ba'u. Beelaan beela haa ba'u. Maseenni haa deechu. Maseenni haa deechu. Rakkata rakkoodhaa haa ba'u. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u. Bara Oromoon afaan tokko dubbatu nu haa ta'u. Bara Oromoon wal jaalatu nu haa godhu. Bara Oromoon walii yaadu nu haa godhu. Yaaddoo hamaa nurraa haa qabu. Yaaddoo hamaa nurraa haa qabu. Kan nageenyu kanarree qabbana nu haa bu'u. Qabbana nu haa bu'u. Roobee lafaan nu haa ga'u. Rooba horii tolu nu haa roobu. Rooba namaa tolu nu haa roobu. Rooba sanyii tolu nu haa roobu. Barataan keenya haa ba'a sammuu haa jabeessu. Barataan keenya sammuu haa qajeelchu. Barsiisaa sammuu haa qajeelchu. Barataa qubee haa qajeelchu. Itti roobaa nagaa. Gadaan quufaa gabbina. Kakile ababayyuu keenya irra jira. Wanni nu kadhannu kadhan keenya tokkuma, uuman keenya tokkuma. Yaa Waaq kaffacaafanne nagaa waliin nu geeche ganna gungumaa nu baafte ija birraatitti abaaboo nu offalchite ija birraatitti nu baafte ammas immoo kan magarre gootaraan nu geeche rooba kee nuu roobi taliila kee nuu roobi harruma duroo manguddoon dhufanii waasitti kadhatan harruma rooba. Lafti kun harruma bakka bishaan asumaan gadi yaa duroo akka uumatitti hoggaa kadhatan. Ammas uuman uumatti nu deebite safuutti nu deebite guddinni Oromoo kan kufe nu kaa'ee jira. Tulluun kun tulluu kadhatanii waaqa as dhufanii kadhatanii irraa argatanii ittiin milkaa'an. Kan karra dhabellee karra ittiin argatan. Kan ilmoo dhabellee hoo as dhufee waaqa kadhate ilmoo ittiin argata. Kan immoo waa mara nurraa qabi jedhee waaqa ittiin kadhate waa mara irraa argata jechaadha. Tulluun kun taariikni isaa waa guddaadha. Unkaan nama dhiisii waraabessa ummaa waraabessa asii intanii qaba waashaa qaba as keessatu duuba kana. Isa amaneet ittiin jiraata. Adaraa barra nun tuqinoo jedhan gatee deema. Nama itti dhufellee jechaadha. Kanaafuu tulluun kun
kan duudharraa darbee kan argate dhufee korma itti qalaa, kan argate dhufee hoolaa itti qalaa, kan argate dhufee buna itti danfifatee waaqa ofii galateeffatee aan ittiin. Wanni asitti irreeffamuuf irreecha Abraasaa jedhan waaqni hoonuu roobuu baate hoosuu asitti dhufnee raawwannee kormas finnee qallee irreeffanna nuuf rooba. Balaa kanaaf illee irreechi har'aa kun gaafa guyyaa kanaa ta'e. Maal kanatti maal jettu yaa waaqa amma yeroo birraa maal jedhu kan ganna nu baaftee bacaqii birraa nu baaftee jedhu kan yeroo kana immoo maal jettu? Nuyi maal jennee immoo kadhanna amma yaa rabbi uumatti nu deebi ulaa bubbee duumecha nu godhi bokkaa lafaan nu gahi nagaa manaa biyyaan nu gahi jenna. Hoosuu balgiin nuuf magra. Ona kana balgiin nuuf magra nuuf roobaa balgiin nuuf magre balaa kanaatiif waggaa waggaadhaan kabajama. Lammata asirratti hoo kadhatan hoosuu namaa dhagaa. Maali kan bonni wanni jedhe hoosuu nu rooba. Laal amma irreechi birraadhayi bacaqii gannaa nu baaftee booqaa birraatitti nu baaftee jedhanii malkaarratti irreeffatu. Malkaarratti irreeffatanii hababaa ijaan nu agarsiiste kanallee firee itti nu godhi jedhanii waaqa kadhatu. Kun immoo arbaasaa jechuun amma fuuldura kana waayni erga maskaramiiti horoobuu baate amma ammaa gahe abboo ati nuunayi yaa waaqayyo nuunayi jedhanii waaqa kadhatu asitti dhufanii. Ilaa amma na duukaa kiyya haratu jira. Hara barrak jedhama innillee. Kuni tulluu bakka siidan itti argamu. Hara kana ganama oggaa dhufan hin gaddaban. Hin yaa'aa jira. Bunallee ittiin danfifatu. Handhibamellee oromtichi malkaadhaa bishaan waraabbatee sabala hidhee ittiin fayyadamaa jiru. Akkasitti amma ittiin fayyadamaa jiru jechaadha. Unoo as jala kana amma waasha laal jala bakka goraan jiru kan. Kanaafuu isaanillee hanfayyutu jira jechaadha. Namni ittiin aman. Kanaafuu tulluu kana taariin isaa hoo warra darbe abbootii haati keenyarraa dhageenyu dur Oromoon asirra bahee raawwatee ganama taa'aa jiru. Barraaqa taa'anii barraaqa taa'anii barrak jedhanii maqaa isaatillee sayyaman. Kanaafuu waan manguddoon as taa'ee waaqa kadhatee ittiin nama araarsee ittiin milkaa'ee fi tulluu kanallee safeeffatanii gizeessan ittiin jammaranii. Yeroo baay'ee namoonni miidiyaadhaan ennaa dubbatanii waan akkatti Oromoon ayyaaneffatu kana waaqeffatu kana akka hojii seexanaatti yookaan hojii waan dabaa wayiitti ilaalu wanti gochaan asitti godhamu midhaan fa'aa fidanii iddootti dhangalaasantu jira dhangalaasaa jedhama iddoo tokko tokkotti Oromoo biratti dhadhaafaa waan akkasii kana jira maal wajjin wal qabateetu waan kun waan quba qabdan qabdu. Kuni warri sanyii dhabe silatii godha tasaala. Irraa argata kan altii dhabe yoo tasaale in argata. Wareega gashu wajjin. Kanaaf argatanii hoo argatan asirratti waggaadhaan wanni argataniif galiin asirratti galu kun irraa argannaan kadhannaan silatti yoo godhan irraa argatanii kan horii dhabe altii dhabe hoo asirratti ba'anii kadhatan hin argatan. Kanaaf kan wanni jenne silatti hoo tasaalan hoolas limmoollee tasaalan limmoon akka waan guddaa wanna san xiqqishuutti ilaala namni isiin gizii. Tulluun kun gini wanna kadhatanii saniif hoosuu namaa dhagaa. Kanaaf namaa dhagaa. Maarree hakkiidha. Amma tulluu kana hoo baane walitti naqxuun kan hedduu keenya deemte aadaa Oromoo kana xuriitti dibbus jirti. Nuyi kan kadhannu yaa waaqa tulluu kana uumte yaa waaqa malkaa uumte. Tulluun kun waaqatti wal dhiyaataa achirra ijjennee hoo kadhanne hoosuu nuu dhagaa. Malkaas hoo kadhanne yaa malkaan ati jiitu akka malkaa kanaatitti nu jiisi jenna malee kan uume malkaa waaqa. Tulluu kan uume waaqa seexanaa mootan kadhan waaqa kadhan asirratti hoosuu namaa dhagaa. Gini achirra ta'e dhakaarra nuun jedhanii dhakaarra ejjettanii kadhattanii ilaga keechaa maa kadhattanii jedhan. Nuyi aadaa Oromoo yaa waaqa malkaa uumte malee yaa waaqa seexana kana uumte jenneen kadhan. Homaa kanuma kadhanne aadaa Oromooti. Aadaan Oromoo keenyaa kanaaf jarri dogoggoraadha kan isaan dogoggoraadha hoosuu bira ga'e tulluu kanallee gubani. Irraa caccabsanii hin gubani. Ji'an guunne ashag jedhanii dhuman. Akkuma gubatanitti kan gubate jira. Awwaalallee kan dhabe jira. Maaliif kan xurii aadaa Oromoo kana itti dibu
jira homaa erguun geenye nu amma kino agartani waaquma kadhanne malee homaa irraa hin dhabne. Laali amma muuda kan fidatani kan altoolee dhabe okolee kan dhabe ittiin iyyaa godhataas dhaabbate. Yaa waaqa tulluu kana uumte ani okolee dhabe mee okolee naa yaadii ani mataa muuda sii fida jedheet ittiin niyyatata. Midhaan kan fidu ganna facaasee birraa yaa waaqayyoo ati midhaan kana ani dhoqqeettan naqe bishaanittan naqe ati firee godhiiti kannaa laattu hoo taate ani mataa sii fida jedheet ittiin niyyatata. Kanaafu waa malee moti kan fidee achi baatee fidee giraaba bu'ee sulula ba'ee ittiin fidu waa malee moti. Kanaaf waan biraatii moti waaqa itti galateeffata malee sheexannas hin jiru. Kan sheexana jedhan suntu isaantu sheexana malee bootaa kana sheexanni hin jiru. Isaantu sheexana. Kan Oromoon itti waaqeffatu kan Oromoon itti duudheffatu akka duudhaan Oromoo baduuf maqaa itti baasan. Maqaa itti baasanii sheexana jedhama. Malkaan bishaan qaba malee sheexana hin qabu. Tulluunis waaqatti ol dhiyaata kan waaqatti isa uumte tulluu guddaa kana kan uumte asirra jedheessi kadhaa yaa waaqayyo naa dhaga'i jedhee waaqa ittiin kadhata. Kanaafuu ittiin kadhatee niyyaa gaafa argatu fidee itti galateeffata. Muunni sunillee kanaanii sanyii mataa fidu sunillee kanaan. Maqaan koo Zawdinesh Maannazzawaal jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee. Barrakka tulluu Oromiyaan qabdu keessa tulluu beekamaadha jechuudha. Waggaa waggaadhaan hawaasni akkaataa kanaan irreecha arfaasaa asirratti irreeffata. Hawaasni osoo hin kakaafamin ofii isaatii beekee ofii isaatii amanee irreecha kana irreeffachuun qabaa waaqa kadhachuun qabaa jedhee ton dhufaa jechuudha. Kaayyoon isaatis irreechi tulluu irreecha gosa lamaa qabna. Tokko irreecha malkaati. Irreecha malkaa dabarree irreecha afraasaa ji'a amma keessa jirurraa jalqabee kan gaggeeffamu yoo ta'u afraasaa keessa irreessi kan gaggeeffamuuf tarii yoo bonni bu'e yoo caama ta'e horiin waan nyaatu dhabee gogiinsi dhufe waaqa kadhataa jechuudha. Oromoon roobni akka roobuuf akka jiidha horii namaa lafaan nu ga'ee dheek kadhataa jechuudha. Dhugaadhanis immoo wanni argine jirra waan ta'eef gaafa Oromoon asirratti irreeffatee waaqa isaa kadhatee deeme roobni kun roobaa jechuudha. Kanaaf iddoo waaqa isaatiin itti walitti dhiyaatu iddoo akka tulluu kanaatti na guddisii sa'a nama koo maatii koo itti na guddisii iddoo jedhu jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo midhaan ga'u toora kanatti yeroo midhaan ga'u yeroo quufatii ittiin galateeffata jechuudha. Waaqa midhaan kana naa kennite waaqa sanyii naa kennite galatoomii jedhee yeroo itti galateeffatu jechuudha. Maqaan koo Aadde Zinaash Abeebeen jedhama. Ittaantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Akka magaalaa Sandaafaa Bakkeetti iddoo hawwata tuurizimii ta'anis hin qabna. Keessattuu kan yeroo darbee sagantaawwan gurguddaa gaggeessine keessa feestivaala fardaallee hin qabna. Naannofti kun magaalli Sandaafaas ta'ee naannofti ishee fardaan kan beekamnudha. Dabalataan immoo irreecha tulluu yeroo afraasaati kan qabnu. Tulluu nama sagantaan irratti qophaa'e kun irreechi tulluu kun irreecha tulluu barrak jedhama. Irreechi tulluu barrak kun ummanni aanaa barrak, ummanni magaalaa Sandaafaa Bakkee, ummanni aanaalee godina Shawaa Kaabaatii fi akkasumas magaalaa Shaggar kan dhufanii iddoo itti waaqa itti galateeffatanidha. Tulluu kanarratti gaa daa'imummaarraa kaasee akka carraa ta'e ani dhalattuu toora kanaati. Daa'imummaarraa kaasnee maatii wajjiniinis dhufaa turre. Ummanni toora kanaa roobni illee yoo roobuu baate dhufanii tulluu kanatti waaqa yoo kadhatan gaafa galan mucucoon isaatu nama hin oofu jechuudha. Roobni garmalee rooba. Tulluun kun tulluu guddaadha. Tulluu kabajamaadha. Kanarraayis ka'eetoo aanaan barrak irreecha kanaan maqaan isaatillee kan moggaafameedha. Akkuma argitan ummanni kun namni kakaasee osoo hin taane ofumaa isaatii ummata asi dhufee wal gaheedha. Akkuma argaa jirtan kun hin irreeffata.
dargaggeessi shamarran illee sirba aadaa toora kanaatiin akkaataan itti sirbaa aadaa isaanii itti mul'isaa jirantu jira. Gama biraatiin yoo argitan fardeen illee guruffiin fardeenii tabba kanarratti kan jiru ta'uu isaati. Kana qofa bira darbee iddoon kun iddoo madda galiitillee madda diinagdee ta'aa jira. Akkuma argaa jirtan namni as dhufe kun namni sagantaa kanarratti dhufe kun waan dhugu hin barbaada, waan nyaatu hin barbaada. Kanaaf uummanni toora kanaas haa ta'u imaaxawwan keenya nuti gurmeessine dhufanii asittillee daldala adda addaati kan gaggeessaa jiranii. Guyyaa har'aa immoo wanti adda isa taasisu abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaatillee saganteeffatanii irreecha tulluu barra kanarratti illee argamuu qaba jedhanii abbootii gadaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeetii fi akkasumas aanaa barra wajjiniin ta'anii sagantaa kanarratti kan argamanidha. Iddoon amma argaa jirtan kun immoo kabajamee jira jechuudha. Abbootii gadaa kabajamee jira gaafa jennu sagantuma kana qofaaf akka inni itti ooluu danda'u tajaajila kanaaf qofa akka inni itti ooluu danda'u dur aggaamiiwwan adda addaa qaamni biraatillee keenya jedhanii kan itti aggaamaa turantu jira. Amma garuu kabajamee dalleeffamee kanuma irreechuma idduma irreecha kanaaf akka ta'u kan taasifamedha. Bulchiinsi magaalaa Sandaafaa Bakkeekaa duraan gandi kun gandi irreechi tulluu kun irratti argamu ganda aanaa barrak ganda giraar barrak jedhamu jala jira. Gandi giraar barrak immoo akkuma amma guddina magaalaa keenya wajjiniin wal qabate magaalaa Sandaafaa Bakkee jalatti kan hammatamedha. Kanarraa kaaneenus akka magaalaa Sandaafaa Bakkeetti kun jalqabbii keenya kan isa duraati. Kan itti aanutti kanaa olitti akkaataan inni iddoo gahumsa tuurizimii itti ta'uu danda'ullee hojii babal'aa hin hojjenna jennee akka karooratti kan qabannedha. Kanaafis koomishinii tuurizimii akka magaalaa keenyatitti itti karoorfatee bara baraan iddoon kun iddoo si'a tokko qofa namni dhufee kan itti wal argu qofa osoo hin taane iddoo gahumsa tuurizimii illee akkaataan inni itti ta'uu danda'u galii magaalaa keenyatti illee akkaataan inni argamsiisuu danda'u bulchiinsi magaalaa keenya irratti karoorfatee kan hojjetu akka ta'u asumaan ibsuun barbaada jechuudha. Imam aku ayyaana irreechaa tulluu barrak irratti geggeeffamu irratti wantoonni duudhaa fi aadaa Oromoo calaqqisiisan hedduun ni raawwatamu. Keessattuu dhiichifnii fi raganni dargaggeeyyiin sirna kabaja ayyaanichaa ittiin dabalan addadha. Ganama irreecha dhufanii irreeffatu farda ofii hidhatee sakaallatee raawwatee as taa'a galateeffatee hoo eebba fudhateen booda fardallee kaachisa. Hallayyaa kanarraa marsee raawwatee deebe. Hallayyaa illee hin bu'u. Kanaafuu waan itti safeeffatuuf waan itti waaqeffatuuf waaquma as jiru kanatullee waaqni ittiin kadhatu kanatu gargaaree hallayyaarraa isa deebisa jechaadha. Dargaggeeyyiin maal taphatu? Dargaggeeyyiin illee wanni taphatu gisee dargaggummaa ofii dargaggeechi hin jira, shamarreen hin jirti. Shamarree saniin illee jaalala qaban waliin sirbu. Waliin sirbanii jaalala ofii ifa baafatan jecha. Keessanitti farda dirree kanarratti taphataniitu? Taphanne. Mee waan jettan fa'aa akkatti akka taphatan fa'aatti maami? Akka itti taphatani. Jeechee farda jeechee teessaati maa jeechee irratti gatee jeechee jeechee farda jeechee gulfa fardaatu bakka tapha bakka goonni asitti olgaa goonni taphata kan sodaate jeechee kan. Warri dargaggoo maal taphatu? Warri dargaggootus immoo akkasumatti dhiichisanii taphatu bakka. Dhiichisa taphatu? Dhiichisa taphatu bakka.
akkanuma bakka. Egaa akkuma duratti kaase ani kanan dhaladhes aanaa barrak ganda dirree sokorruu kan jedhamtudha yeroo durii amma garuu bulchiinsa magaalaa Shaggaritti aanaa dirree sokorruu ta'uudhaan kan beekamtudha. Maatiin koo daa'imummaarraa kaasee na baataniiti kan dhufaa turani. Ergan immoo of danda'ee dhufuu qabee anis akka shamarree tokkootti sagantaa kanarratti kanan hirmaachaa turedha. Yaa ta'uuti garuu akka carraa ta'ee xiqqoo ani nan lolas waan ta'eef amma wadaajii kan jedhamu hin jira jechuudha. Wadaajii sana ijoollee shamarran hin ragadu warri dargaggeessaa hin dhiichisu. Dhumarra gizee galanii amma akkuma argaa jirtan kana balbala adda addaatiin asiin karaa dirree kan deemu jira, asiin gara giraar barrak kan deemu jira, gara nankara burraa barrak achanii qalaaxee kan deeman hin jiru. Karaa irratti sirbaa ragadaa achumaanis wadaajii qabachaati kan deemaa jirani. Anillee wadaajii na qabuu baatanis aadaan akkanaatillee kan jiru ta'uu isaati garuu baay'ee gaariidha. Gama biraatiin gaafa irreecha tulluu barrak gaafa dhufnu wanti adda isa taasisu kan rigaan qulxii jedhamtu takka illee hin jirti jechuudha. Gaafa ilkaan kee itti rigattu tokko ilkaan hin addeechiti, lammaffaa immoo hin mi'aa'a jechuudha. Qulxiin kun baay'ee kan mi'aawudha. Gaafa irreecha barrak ba'amu kana namni harka duwwaan galu jechuudha. Qulxii kana kan qabatee galu. Gaara kanatti argama. Namni irreecha kana dhufee san fudhatee gala. Kan hin dhufne irreecha kanallee hin dhufne akkaataan inni rigaa qulxii kana ittiin argatullee kan taasifamudha. Wanti warri as dhufe fuudhee fi gala. Nuti irreecha kana dhufnus dhufuu baatus qaamni hafe suni qulxii kanallee akkaataan itti argatutu kan jiru. Kanaanillee kan beekamu ta'udha. Irreechi yaadannoo kana na yaadachiisa jechuudha. Yeroo sadaffaaf dhufuu kiyya toora kana waggaa sadaffaadhaaf deebi'ee dhufuu kiyya yeroo darbes iddoo ayyaana turizimii asirratti kabajnee jechuudha. Kanaaf keessattuu irreecha wal qabatee toora kanatti wanti hojjetamu akkuma ammas hin daawwachaa jirtan sirbi shubbisni adda addaa jira, taphni dargaggeessi kophaatti, dubarri kophaatti qaamni dhimma kana irreecha kana irreechachuudhaaf dhufe waan inni taasisu jira jechuudha. Kanaaf irreecha kana wanni adda isa godhu keessa sagantaa biraa hawaasni kakaasiidhaan ba'a. Kakaasiidhaanuus hin bahu. Kana garuu ofii isaatii fedhee barbaadee jaalatee dhufaa jechuudha. Dhaabii hafi odoo ittiin illee hafuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kabajni inni irreecha tulluutiif qabu kabaja guddaadha. Garmaamni siin jira jechuudha. Gugsiin fardaa amma karaa sa'aatii boodaa hin taasifama. Wal dorgommiin jira, taphni jira. Waan bal'aatu taasifama jechuudha. Akka bootaan kuni ayyaantuun illee dhufee waaqa itti kadhata. Namni ayyaantuun qabne illee dhufee itti safeeffata. Waaqa galateeffatee ittiin gala ani tulluun kun tanaan dura rakkinni irra ga'e ani nimu umman as jiru hin beeka. Amantaadhaan waliin qabanii tulluu kan akka ummanni Oromoo asitti irratti safeeffanne waan biraatti asirra dhaabna jedhanii 2006 wanni tulluu kanarratti godhame waa guddaadha jechuudha. Garuu tulluun kun asii hin banne jarri akkana godhe sun badee jira. Lubbuun isaanii dabreera. Maaliif mataan isaa bakka ejjetanii waaqa itti kadhatan ta'eef ofiif safuu qaba, safuusaa waan itti darbaniif inni mirga ofii kabajatee jira. Kanaafuu fuulduratti dirreen tun akka dirree ishee kanaa Useen holqisaa majaan waraabechaa waashaa qabaa, waashaan isaa goda kana jira. Alka holqa soofa umaritti dhugaan isaa guddattee dhugaan isaa akka nuu baatu ummanni as jiru martillee safuusaa qabatee, seera isaa qabatee, duudhaa isaa qabatee waan irraa milkaa'e milkii waan argateef tokko lama hoo jedha walitti hoo hidhamanii baay'atanii moti walitti dabalamanii umman as jiru kun mirga isaa kabajee akka dirree ishee kanaa Useen akka nuuf ta'u anillee
lapheeti yaannan tamanyaa umman as jiru martillee akka nuuf tamanyaa'u ergaan dabarsa. Warri mootummaa maal gochuu qabu? Amma daandiin faa jira. Finfinneetti dhiyoo jirtu. Lafa namni baay'een dhufee daawwachuu danda'u aadaa bareedaa jira. Mootummaa maal gochuu qabu? Hayyee waa gaarii na gaafatte inni durii maaltu jira sitti fakkaata? Asirratti nu bahaati waan kanallee nu mirkeessaa jennee ufaa darbaadhaan warra bulchiisa aanatii fi waa baay'ee kadhachaa ture. Garuu milkiin argame. Barana an galata guddaa kanan galchuuf kaabinee magaala Sandaafaa bakkeetiif galata guddaa kanan galchuuf daandiin kun kan ummanni kun asiin bahee dhufuu miti. Makiinan takka dabartee dhuftu. Guyyaa gaafa 23 doozarii fi siinoodhaan asirra oolanii daandii kana nu sirreechanii makiinan kun hundi bahee dhufu. Ammas immooyyuu kana goone jedhanii akka nu biraan hafnu akka isaan irreenuu ta'anii daandii qaxxaamuraatillee daandiin asiin bahu jira jechaa jiru. Daandii sanillee mootummaallee gaafatanii akka nu sirreechan amantaan qabaa. Ani ergaa kana eenyu abbaan keenya magaala Sandaafaa bakkee bulchiisa magaala Sandaafaa bakkeeti aanaa barrak wajjin tokko ta'anii milkii asirraa kan akka nu milkeessan mootummaallee harka isaaniitti irraan dabarree mootummaa Oromiyaa birallee geenye akka mootummaan Oromiyaatillee gargaarsa nu godhu kanumaan dhaamsa eenyuttan dabarfadhaa jara kana lamaan ittan dabarfa. Hayyee isinillee galatoomaa mirgataa. Bulchiinsa magaalaatitti kan yeroo itti aanutti bajata itti qabanne tokko iddoon kun amma akkuma argaa jirtutti hin kunuunfamne jechuudha. Namni akkuma bartee duraanii sanatti kan dhufaa jiru iddoo kana kunuunfanne akkaataan illee madda turizimiitti turistoonni biyya keessas jiran biyya alaa jiran akkaataa itti dhufanii viyuu kanallee itti laaluu itti danda'aniin taasina jenne kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Adivati yo lenga boletana.